Magadese ayo, dalat kumekana. Magadese arme, dalat tamakana. Kerro sotambende, kerras kumatama. Magadese ayo, dalat kumekana. Magadese arme, dalat tamakana. Kerro sotambende, kerras kumatama. Magadese tate, magadese wako, magadese lebo, magadese baro, magadese tate, magadese wako, magadese lebo, magadese baro. Porque sanjisani, dinar kuberasa, kole unda kesa, kole sababasa. Porque sanjisani, dinar kuberasa, kole unda kesa. Babasa, Kirro Carrenga, Ego, Tupena Lecha, Boto Israsa, Sambir Kamara Wacha, Undu Warkaba, Edindo Maskabata, Unka Tumbura, Diwapata Samata, Kirro Carrenga, Ego, Tupena Lecha, Boto Israsa, Sambir Kamara Wacha, Undu Warkaba, Edindo Maskabata, Unka Tumbura, Diwapata Samata. Alele, alele, ka. Alele, alele, ka. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Walabummaa News Network haala yeroo biyya keenya fi uummanni keenya irra jiru irratti hayyoota Oromoota hedduu dhiyeessee yaada isaanii uummata bal'aadhaaf akka isaan qoodan affeeraa jirra. Har'as immoo Dr. Insarmuu Teessoo qabadhee dhufee jira. Dr. Insarmuu baga nagaan dhuftanii gara Walabummaa News Networkitti yoo yaa jennee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa waan isin gootan uummata keessanii fi bu'aa isin buuftanii dhugumatti baay'ee namatti tolaa. Kanarratti naaf affeeruu keessaniifis galatoomaa. Namoota biraas hayyoota biraa namoota adda addaa gaafattanii yaada isaanii waa'ee dhimma Oromoo irratti uummata hubachiisuuf yaaluun keessan dhugumatti gumaacha guddaa gootanii galatoomaan jedha. Kutaa lammaffaa akkuma itti fufetti jira nufaana turaa jira. Egaa uummanni keenya haala hamaa keessa jira. Mootummaan kun akka amma ilaalaa jirrutti kufaa jira. Mootummaa kufee lafa jirudha. Kufaatii kanas kan agarsiisu akkuma argaa jirtan mootummaan gamtooman akkasumatti Eurooppaa Yuuniyeeniin waan hundumayyuu irraa cufaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo hammamuuf qopheessee jira. Akka siyaasaa biyya alaa kana keessatti mootummaan kun yoo kufee boru aangoo fudhatee biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuudhaaf gama waraanatii fi gama siyaasaa dippiloomaasiitiin wal qabatee haala maalirra jirra? Baroottan lamaan sadan darbe kana keessatti waan baay'ee argineerra. Yaadattu yoo taatanii eewu biyya bulchaa namni Lammaa caalu eenyu namni Abiy caalu eenyu kan jedhamu bara 2018 2017 irraa kaasee amma 2020tti propagaandaa akkasiitu uummata keenya gurra cuqqaalaa ture. Amma kanaaf immoo uummanni keenya hammamuuf qopheessinee jirrame akka mootummaa warri TPLF akka dhiibaa dhufaa jiru. Isa kanaaf immoo nutis hammamuuf qopheessinee jirra. Jaarmiyaan siyaasaa yookaan immoo
biyya sana keessatti siyaasaa morkataa yookaan humni jabaadha jedhamee waamamu humna TPLF fi yookaan immoo TDF fi humna Oromooti. Kanaan wal qabsiisee isin akkamitti ilaalaa jirtu kan jedhu irratti yaada keessan nu ibsaa. Gaaffii bareedaadha. Isuma dhugaa dubbachuuf qophiin nuti irra jirru sirrii miti, gahaa miti. Haa ta'u malee isa kaleessarra harka baay'ee bareedaadha. Namni keenya warri kaleessa gaabbe, warri waraana waboodhaan hiikadhaa malee jedhe har'a gaabbii sana afaaniin gaabbee yookaan garaadhaan sammuu isaatiin uf taajjabee gaabbuu sana qofaa otoo hin ta'in waraana kanaaf maalan godha waraana kana ijaaruudhaaf wayi badiin balleesse jedhee namni ka'u lafarraa har'a miiliyoonota lakkaa'amutu irra ture jechuudha. Kitilaan lakkaa'amutu irra ture jechuudha. Isa sanatu hin jiru uummanni keenya. Otoo dhuguma barateera ta'e inni kaleessa gandummaadhaan uffite, inni kaleessa dhaaba keessaa ba'e, inni kaleessa adda bilisummaa Oromoo irratti maali jedhee dhagaa darbachaa ture suni har'a deebi'ee waraana kana ijaaruu qabna. Uummata kana wajjiniin akka salphaatti jiraachuun salphaa miti. Nama keenya fixaniiru. Waan kun duubatti hin deebi'u dafnee waraana keenya jabeessuu qabna. Uummanni keenyas immoo qabsoo kana irratti yaada tokko ta'een gadi bahuu qaba. Akkam goone uummata keenya haa tokkoomsinu jedhee biyya alaatis biyya keessaas ka'uu ture jechuudha. Namni keenya isa sana irratti qophii miti jechuudha. Waraanni keenya qophaa'uu danda'a. Uummanni keenya garuu akka jirutti qophaa'aa miti. Inni kaan hiikkateera. Inni kaan ilma abbichuu, ilma abbaa maalii, ilma abbaa eenyuu jedhanii afaaniin taaneen sobanii ilma abaluu ilma waan fe'aa ta'u waan Oromoof hin hojjenne waan karaa hin qabne Oromoof bu'aan akka waan dhufeetti hinumaayyuu warri bilisoomne irra jedhe suni meerree bilisoomne moo attamidhaa ittuu garboomne moo ittuu bilisoomne isa jedhu sana gaaffii deebi'u sana waan sammuu isaanii tuqinatti hin fakkaatu. Hin gaabbine nama baay'ee gaabbee lakki edhaa misteekii gooneerra kaleessa otoon jaalatiin dogoggorree turre amma waraana kana gargaaruu qabna namni jedhu argaan jiru baay'ee argaan jiru jechuudha. Inni sun gahaa miti jechuudha. Otoo ta'ee silaa uummata kana hiikkadhaa jennee uummata amma ta'e hiikkachiifneerra sun dogoggora keenya har'a ammoo akkan hidhatu goona kunoo kana goonaa jedhee gadi bahuu qaba ture namni Oromoo jedhamu kun jechuudha. Maybe egaa namni keenya isuma beektanii yoo dogoggora godhes amma waan na sodaachisu keessaa yoo namni akka koo kun yoo badii godhe maybe nama karaa deemaadha nama nagaadha. Nama warri aangoorra turan warri itti gaafatama qaban warri akka leadership position irra jiran waan kana dogoggora ture irraa deebinee jedhanii isaaniitti dubbatanii nageenya jechuudha. Namoonni prominent ta'anii namoonni bebbeekamoon kuni misteekii sana dalaganii duguginsi sanyii hin jiru jijjiiramni dhufeera bilisoomne irraa qawwee hiikkadhaa warri jedhan amma namoonni baay'een intellectualonni Oromooyyuu jechuudha. Achi as deebi'anii edaa yaanni kun dogoggora ture yaa ilmaan Oromoo kanarratti dhiifaman sin gaafadha. Akkuma dhala nama tokko namni dogoggora. Garuu leadershipiin maalinni quality leadershipii yookaan immoo quality nama barate tokko beekaa hayyuu tokko kaleessa akkas ta'a jedhee yaadeen ture waan akkasii sana bakka sanatti waan hin argamneef haala sababa adda addaatiin waan kun sobamuu keessaniif baay'een gaddaanis akkuma keessanan sobamee dhiifama jedhee dhiifaman gaafatu jechuudha. Ammas itti fufeetu kana goona jedha. Ammas inni sunoo yoo inni kaleessa sirriin turre isa har'aas immoo yoo sirriin taane maatti beeknaa isi wajjiniin deemnaa jenneetu nuti immoo ija dalgaan ilaalla jechuudha. Ija lafa jalaan ilaallaa jechuudha. Argite Oromoo dhumti kuni kaleessa ani bilisoome jedhee inni sirbu kuni kaleessa irreecha irratti inni sirbu kuni kaleessa sin sirbita dheengadda sin sirbita guyyaa tokko mooteen beektu maanumaaf sirbi kuni yoo si ajjeesanis sirbitee dhuma galta yoo si arrabsanis sirbitee galta yoo si dhiigsanis dhiigdee galta
maali waan kun hoggaa dhufutti waan yaada biraan jijjiirte karaa biraatti hin dhuftu kanuma sirbuun sanatti deebita ximqatuma barabaraan sanatti sirbuuf deemna moo akkamidha kanarratti namnis yaaduu irra jira ummanni Oromoos yaaduutu irra jira kana namatti waan himan miti kun salphaadha kana bineensa ofirraa dhoowwadhu jettee akkamittiin nama gorsita mana kee cufadhu jettee akkamittiin nama gorsita boofni mana keetti akka hin seenne godhi bineensa akka mana kee hin seenne godhi ijoolleen kee nyaatamti sanyiin kee nyaatama jennee akkamittiin nama gorsina nama kun waan lafa jirudha waan argamudha kaleessa qawween hiikkatinaa hamma mootummaan sin bira gahutti sintu nagaa keessan eegsifata qawwee hiikkadhu namni sin jedhu diina malee fira kee miti jenneetti gaafa warra kaaniin hidhadhaa jedhu anaan hiikkadhaa jedhu akkamittiin hin gallee fi namicha kanaaf Oromoodha namni nagaa yoo ta'e akka ittiin galuuf irra jira jechuudha. Mee asirratti Dooktor gaaffii isin amma kaastan keessatti warri Oromoon hayyoonni Oromoo warri kaleessa dogoggora irra turanii dogoggoree irra hin jenne amma ammaatti ammas waan biraa hojjenna jedhaniitu karaa biraarra deemaa jiru kan jettanii fi mee fakkeenyaaf bara Haayile Sillaasee keessatti warri dhufee aangootti bahe warruma Haayile Sillaasee keessa turetu garagaree dhufee gaafa uummanni cabsee baay'ee mootummaa Haayile Sillaasee kuffise warri aangoo fudhate isaan. Aangoo fudhatanii dogoggora goonee turre bara Haayile Sillaasee keessa nama ajjeefneerra nama buqqifneerra hin jenne deebisanii dhuma nama ajjeesuu fi nama buqqisuutti itti fufan. Achi Haayile Sillaaseen eeggii kufee booddee bara dargiitu dhufe. Dargii keessas immoo gaafa Haayile Sillaaseen kufu warra bara Haayile Sillaasee keessa warra bara dargii keessatti nama fixaa turanii yookaan immoo fakkeenyaaf warra akka abbaa duulaafaa kana haa fudhannu waraana dargii turan dargii keessatti waa'ee akka hedduu hojjechaa turan gaafa dhufanii booji'amanii TPLF kufee dargiin kufee warri dhufee aangootti bahe isaan bara dargii keessa nama finneerraa uummata keenya irratti yakka hojjenneerra jedhanii of duuba garagaranii yaadanii dogoggora isaaniirraa waan fooyyee ta'e saba kanaa fi uummata kanaaf hin finne fakkeenyumaa fi abbaa duulaa kaase malee miliyoonaan jiru warri akkasii. Kanaaf bara wayyaaneen kufes immoo akkuma beektan namoonni bara wayyaanee keessa lafarraa nama buqqise mana hidhaa keessatti nama kolaasaa ture mana murtiitti otoo ragaa tokko hin jiraatiin ragaa sobaatiin du'a ragaa sobaatiin umurii guutuu waggaa ragaa sobaatiin waggaa 10 nama kolaasaa mana hidhaa keessatti warra akka injiinar Tasfaa'uun Cabadaafaa warra ajjeese warra akka Daraaraa Kafaniifaa ajjeesetu deebi'ee aangootti ol bahe. Ammas gaafa aangootti ol bahan yakka kanaan dura bara wayyaanee keessa hojjetan sana raanfataniitu yakka haaraa Oromiyaa lixaa keessatti akka aangoo qabatanii xiyyaaraan rukuchuun kan eegale Oromiyaa lixaati. Uummanni Oromiyaa lixaa haadhumuu shaneetu keessa jira jedhanii ifatti baanii dubbatan. Shanee balleessuudhaaf galaana goggogsuu qabna jedhanii uummata Oromoo walumaa galatti dhabamsiisuudhaaf karoora baasanii ifatti baanii dubbachaa turan. Afaan Oromoo afaan Amaaraa kutaa tokkoffaarraa kaasamee baratamuu qaba kan jedhanii dubbachaa turan warruma bara wayyaanee keessatti aangoo qabaachaa turan. Isa kanaafi yaada isin amma kaastan sanarratti yaada kana kaasee mee kana hundumaa wal qabsiistanii bara Haayile Sillaasee bara dargii bara wayyaanee bara piippiin amma biyya bulchaa jiru kana dabalatee uummanni keenya guyyaa tokko kaleessa lakkii ati kara hin taanerra nu oofteetta. Kanaaf kana booddee taayitii ilaalii yookaan immoo qabsoo saba kanaa qabsoon keenya bara baraan namni dhufeedhuma duubaan dhufee inni tokko itti dhiigee inni tokko itti beela'ee inni tokko itti daaree inni tokko itti buqqa'ee ati dhuftee abbaa irratti taatee itti nama fixuuf dhaabbachuu qabaa. Dhaloonni kana jedhu amma ammaatti hin argamne biyya alaa kana keessatti keessattuu biyya qaroome keessatti biyya dimokiraatawaa ta'e keessatti biyya yaada keenya bifa barbaanneen ibsachuu dandeenyu kana keessatti hayyoonni Oromoo tokko dhimma kanarratti xiyyeeffatanii rakkoon saba kanaa kan Oromoon gara bilisummaatti gara hiree ofii murteeffannaa isaatti isa fiduu dadhabe rakkoonsaa kana jedhanii irratti xiyyeeffatanii walga'iinis godhameen beeku irrattis xiyyeeffatamee mari'atameen beeku. Inni kun maaliif ta'e warri keessa ture yakka sana baqata
inni keessan turre maaf gadi bahee waan kana uummataaf ifa godhuu yeroodhaa yerootti irra deddeebi'ee uummataaf ibsuu dadhabettanii yaaddu. Wanni jiru xaxaanii Oromoo irra jiru har'a jalqabe miti. Yeroo dheeraadha mee isuma yaadannu kana achi asaa deebisnu. Tewoodiroos kan inni ajjeese ilma Warqituuti. Ilma Kiristiinaa isaati. Kan inni ajjeese immoo ajjeesuu qofaa otoo hin ta'in qileetti gadi darbateetidha. Namoota baay'ee ganee innis du'e. Warqituu wajjin wal lola jechuudha. Uummata walloo baay'ee fixeetu jechuudha. Yohaannis akka kanadha. Gaafa Yohaannis ilmaan Oromoo gaafa lole dhiigni akka lolaatti lola'ee jedhanii kaan gara Sudaanitti baqatanii kaan gara biyya keessaatti gadi baqatanii jedhanii warri hafan akka amantii fudhatanii yookaan amantii kanan fudhatan taanaa baha jedhanii tokkosittiin fitan jechuudha. Warri kana godhan warruma achumarraan walitti waliif waligaleetu wal gane jechuudha. Minilik maal godhe? Gobanaa Faatiin maal godhe deebise? Uummata Oromoo warra isa baatanii fidanii Oromoo qabeenya Oromoo kana guuraniitti kennani qabeenya Saawuzii kanatti kennani booda deebi'ee isaanumaan fixe isaanumaan gane jechuudha. Haayila Sillaaseen akkasidha. Baalchaan dhagaa baatee Haayila Sillaasee bataskaana bulee kadhachaa buleetu achi araarfatee jedhani. Warra kaaniin yoo ilaalle Haayila Sillaasee kan aangoo irratti hambisee Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aati. Jeneraalota Oromoo warra kaanidha. Isaaniin akkasumatti hundi isaanii harkuma mootummaa sanaatti harka siistama sanaatti dhumanii jechuudha. Dargiinis akkuma kanadha. Bara dargii yoo fudhannee ilaalla ta'e warrootuma akka jeneraalota Oromoo kaan ajjeesanii lafarra harkisanii kaan maal godhaniitudha. Namni kun uummanni kun maaliif akka ganamuu danda'u maaliif wallaalaadha. Isa tokko gaafa ganani jeneraalli tokko immoo dhaqee jeneraala ta'e ammas immoo booda rukutama. Inni tokko miseensa OPDO ta'ee itti gaafatama tokko itti kennan itti gaafatama sana lafatti gateeti yoo waasaan ari'anii inni tokko immoo dhaqee immoo fiigee dhaqee immoo ammas immoo ergama jechuudha. Ijarratti mul'achuu barbaada jechuudha. Kuni siistama keessatti warri rakkina argaa ture. Rakkinni adda addaa amma erguma nuti wanni jenne Haayilee Fidaanfaa biyya alaatii dhufanii dargii wajjiniin hojjetaniiru jechuudha. Dargiin isaanumaan balleesse deebise. Ilmaan Oromoo warri baratan jechuudha. Namoonni gurguddaan eessa ga'uu danda'an dhaqaniitu dhumanii jechuudha. Maali kuni? Akkamittiin akkas ta'a yoo jenne bara TPLFin adda bilisummaa Oromoo gantee mootummaa ce'umsa keessaa baastee namni keenya inni kaan mana hidhaatti inni kaan maal ta'e hamma ta'e dhiibbatanii amma isaan deeman jechuudha. Kun immoo isaan harkaa fuudhee akkasuma godha jechuudha. Amma maal argine tirendiin biyya sana inni aangootti dhufe hamma ta'e siistama sana deemsisee irraa kufa. Inni tokko immoo jalaa fudhateetu hamma ta'e fuudhee inni tokko 17 deemsisee Haayile Sillaaseen waggaa 43 deemsisee inni kaan waggaa 15 amma inni kun waggaa 3 deemsiseera waggaa meeqa kan gara fuulduraatti itti fufuu hin beeknu jechuudha. Akkasitti wal harkaa fuudhanii yeroo dheereffachaa unuun immoo suuta nu dadhabsiisan hojjetaa dhufan jechuudha. Kana hunduma keessaa yoo ilaalla ta'e no regression line jedhama. Waan tokko inni kaan inni gadii inni contribute godhe jira inni tokko waa tokko godheeru jira inni tokko waan hammeesseeru jira waan alle jira. Kana gidduutti akka walii galaatti toora tokko yoo sararree keessaa baasna ta'e humna jabeeffachuu hin dandeenye ture Oromoo. Gubbaadhumaa kaaste gaafa Minilik hidhatu gaafa Tewoodiroos hidhatu gaafa Yohaannis hidhatu kan saamanii kan kadhatanii kan bitanii gaafa isaan qawwee baay'ifatanii abbaan qoroo Oromoo tokko ka'ee yookaan Oromoo goonni Oromoo tokko ta'ee qawwee qabannee baay'ifannan jedhe amma reefuu dhufe jechuudha.
amma elemoo qilxuu faarraa jalqabee reefuma dhufe jechuudha. Maybe namoonni amma ta'e malee akka walootti waan kana ofirraa kaasuu qabna jedhanii jalqabame amma erga addi bilisummaa Oromoo erga dhaabatee booda erga waraanni kun ijaaramee booda. Kufaatiin keenya ammayyuu addi bilisummaa Oromoo innumti qawweedhaan malee bilisoomnu jedhuyyuu dhaqee akka hin taanetti namoota hin taanetti aangoo of keessaa itti kennanii namoonni uf gurguranii dantaa biyyaa gurguran argamanii ummanni kun akkan hiikkatu godhamee misteekiin kun akkas ta'e jechuudha. Ammas inni yeroon darbe kana jechuudha. Yeroo hunda Oromoon karaa tokko irratti nama amanee deema jechuudha. Nama ganee hin beeku yoo namni isa ganee na ganeewu jedhee boo'ee himata malee ufiisaa dura dabarsee ganee hin beeku jechuudha. Dura dabarsanii ganuun immoo beekumsadha. Dura dabarsanii kakatanii ganuun diina ofii beekumsadha malee gantummaa miti. Kana beekutu irra jira. Isaan akkasittiin gowwoomsinee hin somnee jedhanii himatu miti. Nuti maaliif akkasittiin gowwoomsuu dadhabne? Nuti maaliif akkasittiin isaan fixuu dadhabne? Gaafa isaan garaa jabaatanii nu fixanii nuti akkamittiin deebi'ii kana deebisuu dadhabne? Inni jedhu sun ammayyuu badiinsa unu keessa jira jechuudha. Oromoo bira jechuudha. Okay, irreessa kana amma irreessi waggaa darbe waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 waggaa 10 yoo deebine duubatti ilaalle du'a sirbee galee inni borummoo jalaa ka'ummoon sirba dargaggeessi inni tokko immoo dhufee sirba inni tokko immoo du'a inni tokko madaa inni tokko kaanuma malee lakki irreessi kun asirratti nu wajjeessanii nu gamtaniitu aadaa keenya wajjiniin compatibility qabnu aadaa keenya nu furachuu dandeenye isin kana nu gootaniitu gumaa keenya baafannaa namni jedhee gumaa baafachuuf ka'eeru tokko hin jiru jechuudha. Ammas waggaa dhuftuun argita ammas sirbanii arrabsanii afaaniin ufitti kaasanii argitee ufitti diinemsanii galu malee waan hamaadhaa tokko fidanii dhufan jechuudha. Ani yeroo baay'ee nan eegu waan hamaan barana hojjetamuu qaba namni hammi kun akkamittiin harka qullaa deemee harka qullaa gala yaa rabbii. Yoo dubbanne waan baay'eetu wanni ta'a argite natti fakkaata. Namni kun immoo beekanii warri achi irratti hojjetan warri hidhannoo Oromoo irratti hojjetan kana beekuutu isinirra jira jechuudha. Ufumaadhuma lafaa kaanee kunoo akkasidhaa nu ajjeesanii gaaf tokko moona mari'anna maali inni jedhu kun hin hojjetu jechuudha. Jalqabdee nama sadiirraa jalqabdee yoo ajjeesutti kaate diina kee nama sibitu. Nama qe'ee abbaa kee irraa si kaase nama qe'ee abbaa kee biyya abbaa kee irraa si ari'ate si ajjeese obboleessa kee ajjeese nagaadhaan karaa nagaa araaramna jettee ammas immoo araaratti deemte ammas nu gowwoomsanii yoo jette gaafa sana natu sitti kolfaa beeki. Gaafa sana ati ammas liidera Oromoo miti jechuudha. Sitti kolfama jechuudha. Ati beekaa Oromoo miti. Ati goota Oromoo miti jechuudha. Ati Oromoon mata'ee hin keeyyuu nama iyyuu miti ati jechuudha. Oromummaa dhiisiti. Maal akkamittiin nam tokko si'a 9 si'a meeqa marroo meeqa si gubaname. Namichuma kaleessa si ajjeese goota koo jettee dhiyeeffatta. Namichuma kaleessa ijoollee keenya mana hidhaa keessatti fixe. Kolaase ilma abbichu ilma agablu abalu maqaatti baastee akkas goota. Akkamittiin akkas ta'a. Kana hubachuutu nurra jira jechuudha. Yoo araarri dhufatee araara namni genuinely araaraaf sitti deemu jira namni immoo si balleessuuf sitti deemu jira jechuudha. Ati qawwee kee hiikkadhuutiin araaramna namni siin jedhu akkamittiin ati amantee qawwee hiikkanna tole jettee biyya nagaa buusnatta. Yoom nagaa booressite nagaa booressanuu isaanidha. Ati yoom biyya gubde ati yoom nama qalte ati yoom nama Oromoon eessa dhaqeeti waan kana godheera hin goone. Kana hubachuutu nurra jira. Uummanni keenya ka'ee isa kaleessaa miti isa boruu miti har'a maalan godhaa. Mootummaan kun yoo kufe gaaffiin natti kaafteefan lafa hamma kana deeme argite. Yoo hammina namatti yaaddu ta'e mootummaan humti dhufu kun inni beeku inni itti beeku dhufee sirratti jijjiiramaa jechuudha. Inni sunis ijoollee isaa akka ajjeese hammate wette kaatee akka yeroo darbee ofirraa facciftutti inni kaa waggaa 15 inni ammas immoo inni dhufu immoo waggaa 10 meeqa akkasittiin si butee darba kana keessa
bakka itti irraa cabdee ol hin geenye irra geesse jechuudha. Akkuma warra Red Indiyaanii akkuma warra biyya biraarraa uumman badeeru sana akkasuma baduuf deemtaa jechuudha. Kana beekuu kan qabu. Baay'ee galatoomadha Doktor. Mee haala amma deemaa jiru kana gubbaarratti egaa waan baay'ee keessa deemnee dubbannee jirra. Egaa mootummaan Itoophiyaa akka rakkoo dhufaa darbaa keessatti uummatumti Oromoo akka gumaacha keessaa qabanii harka bitaatiin harka mirgaa akka ofirraa ciraa jirru kan keessatti of arginudha. Mee haala amma biyyattiin kun qabatamaadhaan keessa jirtu keessatti warri TDF yookaan immoo warri TPLF Finfinnee dhufaa jirra. Akkuma jedhan kana yoo isaan Finfinnee dhufanii 4 kiiloo seenanii carraan uummata Oromoo maal ta'a kan jedhuu fi waggoota 27 darban kana keessatti waan baay'ee keessummeessinee jirra. Isa kanarra dhaabbattanii gama keessaniin akkamitti yaaddu akka nama qabsoo kana keessatti muuxannoo bara dheeraa qabutti? Ani kan ilaalutti misteekii kanaan dura godhani warri TPLF fi deebisanii hojjetu hin jedhu. Garuu yoo waan seenaarraa argummoo misteekiin wasaana hancaalutti deema. Nam tokko aangoo irra yoo ba'e misteekii isa hojjetu otoo hin ta'in aangoo isa argatu, maallaqa isa argatu, kabaja isa argatu sana ilaala malee isa uummanni rakkate beela'e sana hin ilaalu jechuudha. Misteekii isaan kanaan dura godhanii adda bilisummaa Oromoo isaanuu himataniiru. Adda bilisummaa Oromoo biyya sana keessaa dhiibanii dhiibbaadhaan baasuun liidarshiippii Oromoo mana hidhaatti naquu kana isaanuu gaafaniiru jechuudha. Gaabbiin kun qofaan hin gaa'ii kan jedhu sana gaafachuun nurra jira jechuudha. Hin ga'uudha. Tokko uummanni biyya sana keessa jiru amma sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru guddachaa dhufeera. Gara sabummaatti guddachaa dhufeera. Sabummaan kun gara nation state'itti isa deemsisuu irra jira. Sablammiin ni jedhanii ethnicity inni jedhamu kun ethnic group inni jedhamu kun warra consciousness level isaanii warra beekumsi isaanii suni collective political collective question warran kaasne jechuudha. Kuni jechuuni gaaffii waloo, gaaffii siyaasaa, gaaffii ofiin bulchuu, gaaffii afaan ofiitiin baratanii, gaaffii abbaa biyyummaa isaan godhu sana yoo gaaffii sana kaasuu dadhabanii akka saba sablammiitti jiru jechuudha. Yoo gaaffiin kun ka'ee gaaffii waloo, gaaffiin ofiin bulchuu, gaaffiin dinagdee ofii, qabeenya ofii, ofiin hawaasni tokko ofiin bulchachuutti waa ka'u gara sabaatti ol guddatee nation ta'ee jenna. Nationiin hundinuu biyyan ijaarratan. Nationoonni warri biyya ijaarrataniiru jiru jechuudha. Poolitikaa isaanii fi biyya isaanii alaabaa isaanii independently ofii isaanii qabatanii warri bulchan jiru jechuudha. Baay'een immoo ofii isaanii bulchaniitu biyya ambiraa keessallee wajjinumaan jiraatu jechuudha. Sabaan biraa wajjiniin jechuudha. Nation state warri ta'an jechuudha gaamman. Nation state, nationality, nation state. Warra jedhaman kana jechuudha warri biyya bulchan eeggatti. Unu qofaa miti biyya sana keessaa namni ofiin bulchuu barbaadu. Oromoo qofaa miti namni aadaa isaa barsiifachuu kan barbaadu. Ijoollee isaa aadaa isaa barsiifatee, afaan isaa barsiifatee, qabeenya isaa fi siyaasa rakkina biyya sanaa keessatti representative mataasaa bakka bu'oota mataasaa kan muudachuu kan barbaadu Oromoo qofaa miti warri kaanis jiru jechuudha. Isaan bakka kana keessatti biyya akkasii kana keessatti warri TPLF amma dhufanii deebisanii gaaffii sana deebisuu dadhabanii akkuma kanaan dura totalitaarizimii kana irra deebisanii olaantummaa kana fudhatanii dantaa ofii qofa eegsifachuuf yoo dhufanii torban tokko iyyuu irra bulani maaliif inni kaleessaa fi inni har'aa tokko miti jechuudha. Kaleessa nama ajjeestee diraamaa hojjechuu dandeessa jechuudha. Har'a garuu kaameeraa baay'eetu jira. Kaameeraan uummataa jira, intarneetiin jira, iimeeliin jira, kanaan gadi gadhiisu jechuudha. Sobni sun hin danda'amu.
social media bakka networking baay'een jirutti mootummaan tokko ka'ee har'a diktaatara hin taa'u jedhe ufuma gowwoomsa malee yeroo xinnoodhaaf malee isan deemsisu jechuudha. Akkuma amma jedhame nuti biyyi keenyi waggaa 30 booda biyyi lama lafarraa biyyi jajjabaan lama yoo waamamee jedhan biyyi tokko achi keessaa biyya Itoophiyaati jedhan. Kana jedhameetu sobama jechuudha. Har'a waggaan 30 jechuun boruudha. Ikoonomiin har'a daakamaa jiru kuni waggaa 30 miti waggaa 130tti deebi'ee raacitiinsaa jalaa dhangalaasanii balleessanii waan ta'eef deebisanii bu'uura ijaaranii uummata kana iddoo tokkotti fidee nagaa buusuudhaaf hin deemu jechuudha. Misteekii isaan har'a godhan kun jechuudha. Let alone super power biyya lafaa biyyi lamatu super power ta'a achi keessaa Itoophiyaan inni waan nama kolfisiisurra darbee waan nama gaddisiisudha. Waan akkasii kun namni karoorfatu hin jiru. Haa ta'u waan gaarii walitti himanii wal humneessuun waanuma jiraata. Garuu keessa ba'uun kun immoo sirrii miti argite. Warra kaanii waan harkaa fi ija qaban fakkaata waggaa 30 fi egaa hedduu nama gaddisiisudha. Mee doktori asumarraan egaa mootummaan Itoophiyaa kun yoo diigamee TDF gara aangootti dhufe yookaan immoo biyya qabate lafa humnaan qabatee kan irra jirutu jira. Lafa sana gadhiisee deemuu yookaan immoo filannoo godhee jettanii yookaan immoo yaada uummataa fakkeenyaa fi lafti raayyaa kan uummanni Oromoo bara dheeraa irratti dhiiga isaa dhangalaasaa turee fi gaaffii guddaa jiru irra guddaan uummata Oromooti. Kanaaf eenyutu furmaata kennaa kan jedhuu fi lolli kuni maaliif akka amma argaa jirrutti lola dhaabbatu miti. Akka isaan dhaadannoo isaan gochaa jiranitti namni nu dhaabuu danda'u biyya lafaarra hin jiru jedhanii dhaadannoo humnaa olii tokko dhaadachaa jiru. Isa kanaaf yoodhuma lolli kun xumurame gara fuulduraatti waa'een uummata Oromoo raayyaa maal keessa galaa eenyutu furmaatatti kennaa kan jedhuu fi kana yaada kana akkamittiin ilaaltu simmee akka nama ogummaa qabu yookaan immoo akka nama muuxannoo qabu tokkotti waan hedduu sensitive issue ta'edha waa'ee Oromoon raayyaa kana gubbaarratti jechuudha. Isa kana akkamitti ilaaltu? Ani akkanatti mul'atutti waa'een uummata raayyaa garri caalumsa uummata raayyaa ilaallata jechuudha. Uummanni kun yeroo baay'ee disability ta'eera afaan irraa fudhataniiru aadaa isaa irraa fudhataniiru waan baay'ee dhabeera uummanni kun. Uummanni kun gaafa ani Oromoodha Oromoo wajjin jiraadha jedhee namni isa dhaabu hin jiru. Akkasuma uummanni walloo guutuun uummanni Goojjam keessa jiranillee akkasidha. Kaanoo kaanii uummanni Wambara Matakkal keessa jiran ilmaan Oromoo loojikii dadhabaa tokkotu jira. Bishaan Abbayyaa gamaa fi gamanan jedhamu. Gamaaf gamanatti daangaan daanga'ee hin beeku. Lafa Oromoo keessa darba. Lafni Oromoo dhaqee Diimaa Gorgis jedhanii inni isaa waamanii Diimaa fa'aa achi gama ceeti lafa qabna Oromoon jira jechuudha. Ilmaan isaa warri akkasii kun ilmaan namoonni akka Waataafaa jedhanii isaan amma Woyxoo jedhan kuni ilmaan Oromooti maqaa armatti baasanii gosa waamanii malee isaan suni walitti deebi'uun isaanii dirqamadha. Uummanni sun yoo badeera ta'e yoo ka'uu dadhabeera ta'e adeemsa keessa barumsaa waan hin hafnedha jechuudha. Bishaan Abbayyaa kun akkuma Sudaan keessa darbu akkuma Ijipti keessa darbu Oromiyaa keessas darbeera. Waan gamanaaf gamas jedhamu jiru. Gosa Oromoo gosni inni gamanaa fi inni gamanaa sun gosni keenya tokkodha. Uummata Horroota achi jira, uummata Wallaggaatu jira, achis akkasuma uummata Mandiitu achi jira, uummata Mandiitu gamana jira jechuudha. Tuulamnis keessa jira. Exactly.
warri fakkeenyaa fi kanarratti dubbii keessan isinii cimsuudhaa fi namoonni waa'ee lafaarratti laftirraa fudhatamee itti roorrifamee jiru yookaan gara waan biraatti achi baqataa yookaan immoo gara Arsii fi gara Baalee kanatti baqataa. Egaa uummanni kun wal keessa jira. Garatti yoo sirriitti gadi qabamee ilaalame uummatuma Oromooti jechuudha barbaadan yaaduma keessa ragaa dabalataa isin dabaluudhaaf. Yaa dhuguma dhala duguuginsi sanyii inni jedhamu isa kanadha. Mala addaatiin sababii addaatiin poolisii tokko baastee uummata tokko irraa buqqistee yoo godaansiftee duguuginsa sanyii irratti geggeessitee jedhama. Ammoo uummanni tuulamaa keessaa tuulamni duguuginsi sanyii bal'inaan lafatti ta'edha. Warri gullallee warri naannoo sana jiru uummanni suni jiru har'a akka duriitti hin jirani. Badaniiru jechuudha. Hin ajjeefamne garuu siistemaatikaalii akka isaan badan godhameera jechuudha. Afaan isaanii akka inni badu, aadaan isaanii, gosti isaanii akka inni badu ta'eera jechuudha. Kana namni wal ganus hin jiru jechuudha. Namoonni kun gaafa Finfinnee irraa ari'amanii bakka adda addaatti lubbuu isaanii baafataniiru. Yeroo baay'ee nan dubbadda gaafuma lafa fudhataniyyuu atoobisiidhaan dhufan miti argite. Atoobisiin bara sana hin jiru, loon oofanii deemuu, kolee baatanii deemuu, ijoollee baatanii deemuu, jaarsa jaartii baatanii deemuu, inni kaan achitti hafee, inni kaan immoo karaa irratti hafaa, du'aa, busaan, dhukkubni karaa irratti isaan fixaa achiin gahanii jechuudha. Hammi dhumee ka hafte xiqqoon sun haftee achitti hafte jechuudha. Kuni har'as hin dubbatamne ammas itti fufee jira jechuudha. Naannoo Finfinnee fudhattee ilaalte, naannoo Adaamaa fudhattee ilaalte, bal'inaan magaalota Oromiyaa keessa hunda isaanii keessa siistemaatikaalii akka wanniin tokko ilaalcha tokkoo fi akka karoorri tokko siistemiin tokko mootummaan kun akkasittiin uummata Oromoo buqqisaa jiru hin beekne jechuudha. Harar keessatti yoo fudhanne, Dirree Dawaa keessatti yoo fudhanne, Jimma keessatti yoo fudhanne, magaalota Oromiyaa keessatti bal'inaan isaan qabatanii irra qubataniiru isadha jechuudha. So isa sana uummanni keenya diduu qaba. Uummanni sun yoo dide mootummaan kun lafa dhaabbatee lafa kana irraa fudhatee gurguratee waan fedhe godhu hin jiru jechuudha. Uummanni keenya dhala isaa dhaga'uu qaba. Akkamittiin alagaa dhaggeeffatan? Gaafa ilmi Oromoo tokko, dhalli Oromoo tokko, intalli Oromoon tokko kun sirrii miti yaa Oromoo na dhagaa jedhu maaliif gurra kennee fi qalbiidhaan dhaggeeffachuu dadhabee nama kaleessa isa ajjeesu sana dhaggeeffate isa wajjin dhaabatee warra isaaniif falmu akkamittiin lola Oromoo. Kana beekuutu irra jira. Loltuun keenya har'a warri nuti otoo lakkii dubbiin kun rakkina qabaa hin deeminaa jedhan jennee itti boonyetti himnu deemanii dhaqanii abidda keessa galanii achi ga'anii achi as boo'anii maalaa jedhanii akkamiin irra deebi'anii akkam goonee itti himuu dandeenya argite waan akkasii kanatu jiraayyuu malee waa'ee raayyaa yoo kaafne waa'ee uummata keenyaa Walloo yoo kaasne waa'ee Wambaraa yoo kaasne daangaan nu gidduu hin jiru. Kuni biyyi kuni kanumadha. Inumaayyuu yoo dheeressine ilaalla ta'e waan baay'eetu jira isa achi keessa hin gallu malee uummanni kuni kana beekuutu irra jira. Jabaatee mirgasaa gaafachuutu irra jira jechuudha. Lafni ka Oromoo yoo ta'e, magaalli ka Oromoo ta'e, warshaan ka Oromoo biyya Oromoo keessa jiru mootummaa Oromoof yoo gibira hin kaffalu ta'e eenyuuf kaffaluufidha. Magaalli Oromiyaa keessa jiru mootummaa Oromoof yoo gibira hin kaffalle property tax tokko hin kaffalle yookaan waa gibira adda addaa tokko hin kaffalle eenyuuf kaffaluuf deemare. Yoo magaala Oromiyaa keessa jiru Oromoon hin bulchine eenyutu bulchuuf deema. Kuni rakkina qaba. Egeree keenya nu balleessuuf duguuginsa sanyii nurraa fixuuf yoon ani hin jiru ta'ellee dhalli Oromoo tokko kana beekuutu irra jira. Kuni lafa itti qaawwa Oromiyaa keessatti bananii ittiin nama isaanii qubsiisanii Oromoo gara maayinoritiitti deebisaa jiran lafa Oromoo irraa buqqisanii ijoollee Oromoo gadadoo fi dhiphina hamaa keessa akka isaan galchu kana akkamittiin wallaalu kana beekuutu irra jira jechuudha. Dhaloonni dhalootaa dabarsutti kana ofirraa dhaabuu qaba.
kan kana caalu dubbiin hin jiru Oromoorra. Kan kana caalu sanyii duguuggaan sanyii kan kana caalu irratti dhufuu hin danda'u jechuudha. Magaala isaa namaaf kenne egaa magaalli barachuu waanuma jiraati jedha asii achi deeme jechuudha. Qalqalloo duwwaatu deema malee namni isaa maanni magaalli babal'achuun kun maal nutti fida? Namni keenya buqqa'uunsaa maal nutti fida? Jechuu hin dhaqu jechuudha. Kosii gaafa nurratti galan ilma Oromoo tokkodha kosiin suni nuufi jabinadha jedhee an riisarchiin dhiyeesse jedhee oliif gadi akkas jechaa ture. Argite? Kana hubachuutu irra jira. Waan ilmaan Oromoo balleessu ani fedhu eessattuu nan dhaladha. Garuu tuulamni baduunsa anaanis na balleessa. Otoo tuulamni hin badiin argite inni kaan hin badu ture. Har'a isaan waan badaniif isa kaanitti ce'anii argite. Yoo inni daangaarra jiru yoo waan inni lolatu yoo inni walloo gaafatu yoo nuti wajjiniin hin dhaabbannu ta'e unutu boru warra kaantu badaa jira jechuudha. Kana hubachuutu irra jira Oromoon. Har'a cal jedhee akka qalqallootti cal jedhee deemuun kuni garaa guuttatee garaa ofitti guuttatanii deemuun kuni qalqalloon iyyuu guutamaan garagarummaansa. Dhala keef waan hin darbine har'a shumata tokko argatta dhala keef hin darbu. Ati gaafa irraa duutu nama tokkotu itti darbee shoomama jechuudha. Mindaan sun nama tokkooti malee hanqee miti. Garaa kee guuttachuuf qofaaf jettee Oromoo achirra teesse sobda taanaan badiin kan keeti malee kan diina sanaati miti jechuudha. Achi as deebisee akka nama beekaa tokkotti yookaan amma akka nama gootaa tokkotti fudhatee waan Oromoof godheeru ittiin fakkaatin jechuudha. Dajjaazmaach Qanyaazmaach jedhame ilma Oromootti intala heerumsiisuu dhiisee ilma irraa fuudhuu dhiisee warra Amaaraarraa warra kaanirraa ol waan guddate itti fakkaateetu Oromoo tuffatee warra kaanitti heerumsiisee warra kaanirraa fuudhaa ture jechuudha Oromoodhumatti. Giraazmaach Fitaraarii jedhamnaan waan guddaa argate itti fakkaate akkasidha. Inni suni badiin inni fide suni har'a wajjiniin rakkachaa hin jiru eenyudha dhaloota isaaniiti. Dhala isaaniitu keessatti rakkachaa ture jechuudha. Kana hin beekan ture jarri kun jechuudha. Gaafa sana waan kuni dhufe jechuudha. Ammas hin beekan jennamoo attam goonaga. So ummanni kun mataansaa ka'ee falmachuun dirqama ta'aa jechuudha. Baay'ee galatoomaadha Dooktarri egaa gara goola buutti deemaa jirra. Mee wanti amma biyyattii kana keessatti ta'aa jiru waan hedduu nama gaddisiisudha. Isinis muuxannoo qabdanii fi hubannoo qabdan uummata keenyaaf qoodaa jirtu hedduu galatoomaan isiniin jedha. Uummanni Oromoo biyyattii sana keessa jiru harka wayyabaadha. Garuu akka uummata TDF amma humna jabaa ta'eetu lolaa jira. Kanaaf humni Oromoo kana uummanni Oromoo maaliif humna isaa akka TDF kanatti jabeessee yookaan utubee bifa kanaan akka inni diina fuuldura dhaabbatu gochuu maaliif dadhabe kan jedhuu fi kaastanii turtanii ijoollee Oromoo daa'imman waggaa 14 waggaa 15 haayuu duree tokko malee dhaqanii biyyoota naannoo Amaaraa keessatti warra dhumaa jiran kan afaan hin beekne kan naannoo sana hin beekne warra dhumaa jiran kanaaf abbootiin gadaa bara 2018 akkasumatti gaafa gantoonni waraana bilisummaa Oromoo keessaa galan abbootii gadaati abbootii amantiiti jedhanii of waaman asbaaniitu isaanii wajjin ibsa kennuu asbaaniitu isaan simatanii abbootii gadaatiin simataman jedhanii himamu. Kanarratti maaliif amma ijoolleen andareejiin yookaan umuriin isaanii waggaa 18 gadi kun yeroo isaan naqanii naannoo sana keessatti dhumaa jiran maaf gabbaanii ijoolleen keenya akka dhumtu hin barbaannu nuti dura bu'aa uummataati yookaan immoo dura bu'aa hawaasa kanaati ijoolleen kun waraanaaf hin geenye jedhanii nama tokko nama gad dhaabbatee dubbatu jiru. Inni kun akka keessanitti maaliif cal jedhanii laalaa jiru isinitti fakkaata? Tokkoon irraa dubbachuu jiru nurra ture abbaa gadaa jedhanii nama keenya akka waan gadaan jirutti garaa laaffisanii namoota tokko Oromoo keessaa fuudhanii ittiin afaan faachissaa jiru. Yoo gadaan hin jiraanne abbaan gadaa eessaa dhufe? Gadaanoo badeera. Gadaa keessa guutummaa isaatti siistemni sun yoo akka mootummaatti fankishiniin godhu ta'e qabalee tokko bulchuu hin danda'u, seera tokko tumuu hin dandeenye,
Abbaan Gadaa kun eessaa dhufani mee maalumaaf dhufani warra Abbaa Gadaa of jedhanii waaman kun. Dhuguma Abbaa Gadaa ta'uudhaaf heeraaf seera sana guuttatanii achi jirumoo waanuma Abbaa Gadaa jedhaniif achirratti nu sobsiisuuf akkas godhanii inni jedhu suni beekamuutu irra jira jechuudha. Abbaa Gadaa jechuun yoo abbaa duulaa hin qabaanne waraana ofiisaa ajajuu hin qabaanne mootummaa ofiisaa ajaju seera ofiisaa tumuu hin qabaanne gadaa miti. Gadaa jechuun mootummaa jechuudha biraa miti. Erga mootummaan suni hin jiraanne abbaan Gadaa kun eessaa dhufe? Maal hojjeta? Mootummaan Shimallistu jira. Abbaan Gadaa inni kun maal odeessa? Maal bulchamoo maal tumamoo seera maalii godhamoo waa'ee maaliitiin inni Abbaa Gadaa hin jedhee asirraa amma bahee kana hidhadhu kana koottaa nagaa tasgabbaa inni jedhu kun eessaati? Haayila Maariyaam Dassaaleny bira dhaqanii yeroo tokko gadi gombisamanii maal jedhanii hudduu qoobsanii Abbaan Gadaa kabaja. Abbaan Gadaa gadi jedhameetu gaafatama malee ofiisaa gadi jedhee namaaf gadi hin jedhu. Saba isaa gadi godhee Abbaa Gadaa yoo ta'e nama miiliyoona 50-60 abbaan liidera yoo ta'e inni dhaqee namaaf hin suduudu namaan biraatu isaaf suduudu irra ture jechuudha. Kuni anaan bakka hin bu'u dhaloota keenyas bakka hin bu'u Gadaa waan jedhamu waan hin jirreef Abbaan Gadaa hin jiru jennee turre. Warri akkasittiin mootummaa jala fiiganii garaa isaaniif jedhanii fiiganii waan fedhan jedhanii waamuu danda'u. Abbaa Qaalluu maalii abbaa duulaa ofiin jechuu danda'u jechuudha. Kun sobadha. Uummanni Oromoo kan irratti uf sobuun hin jiru. Yoo Gadaan hin jiraanne bulchuu hin jiraanne eessaa dhufe isa jedhu sana. Neebi naannoo Booranaatti hamma ta'e yaalu garuu stiil Boorana irratti itti gaafatamaa qabu waraana qabu Shimallisidha. Abiyyi faati. Malee abbaan Gadaa suni ufumaan ittiin uummata Oromoo goomsuuf afaan faajjii uumuuf waan hojjetamedha jechuudha. Kana maaliif itti dhufne yoo jetta ta'e gaafa qabsoon Oromoo finiinu amma warri TDF kuni gaafa mohamanii deebi'anii uummata isaanii gurmeeffatanii gaafa dhufanii uummatatu dura deema ture argite. Jarri kun uummata kana fixuu hin dandeenyudha. Ni deebi'anii baqatanii badanii jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa ilma isaa jalaa ajjeesan achuma taa'eetu eega. Hojjetaan Oromoo achuma taa'ee dhaggeeffata. Jaarsi jaartiin Oromoo achuma taa'ee dhaggeeffata. Kana nurraa dhaabaa illee hin kadhan. Maa akkas gootu jedhee kadhaanumaan illee fincilu miti. Fincilaa warra fincila wajjiniin duukadha waliin dhaabbachuu turre ture jechuudha. Sana gochuu dhiisee waboon jira maaliin jira waboo gargaareen beeku jira jechuudha isaa abdata jechuudha. Taa'ee inni kanaan dura waboon shoror keessaadha hin gargaariidhaan ni jedhe har'a waan ittiin jedhee gadi bahuu dadhabee taa'eeti jiruu isaa hojjetata jechuudha biyya alaa kana keessatti jechuudha. Warra guyyaa tokko Oromoo maal ta'a laata jedhanii yaadanii hin beeknetu qawwee hiikkachiisaa turan jechuudha. Tasgabbaa jedhaniitu bilisoomtaniitu jedhaniitu asirraan miidiyaadhaan dabarsaa fi turan. Miidiyaan Oromoon bilisoome irra jedhee hin jenne qubaan lakkaa'amte. Akkamittiin dogoggorri hammi kun bilisummaa fi garbummaa kana fakkaatu gidduu dogoggorri akkamittiin dhufa bal'aa akkamiitu ija akkamii jaamaa akkasiitu kana arguu dadhabe. Bilisummaan kana fakkaata, garbummaan kana fakkaata, inni si ajjeesu achuma jira, inni si nyaatu achuma jira, inni si qalee bineensa si nyaachisu achuma jira, inni kaleessa mana hidhaatti si tume achuma jira. Akkamittiin dogoggorri hammi kun uumamee inni jennu isa sana abboosaa beekamu jira. Innumti tumame sunu dhaqee bilisoomne irraa innumti OPDO'n hidhe sunu ammas deebi'ee hidhame jechuudha. Kuni uummata kana akka rakkina qabu beekuutu irra jira jechuudha. Yoo fincilaaf ba'u saayinsiin biyya lafaa yoo finciltan yoo diddan mootummaa tokko yoo diddan diddaa sanatti fuftee mootummaa sana jijjiirte malee mootummaan sun si qabbaneesse si liqimsuuf malee deebi'ee mootummaa siin ta'uuttiin araaramini jedha. Namoonni keenya immoo lakkee araara abbaa gadaa jaarsoliin keenya jedhanii nuti araara maaltu jibbaa nuti maal goote araaramte maal goote maal balleessite araaramte
Atoo barabaraan duuta ati maal goote tasgabboofta tasgabbaayii du'i ciisii du'i dhalli kee waa qalamu beekaan kee waa hidhamu yoo waa siin sitti akka fedhan sitti ga'isanii si tuffatanii akka feesi godhani qabadhuuti taa'e mataa kee gadi qabadhuuti nagaadhaan bulla nuti qawween barbaannu qawween lafa hin jirre nagaan hin jiru lafa qawween jiru nagaan jira kana akkamittiin wallaalanitti kun abbaa gadaa naa ta'e naa jiraata yookaan hayyuu naa ta'e nagaadhaan galaati tasgabbaa inni kaleessa jedhe har'a ammammoo deebi'ee ani hayyuu oromootiif hin jedhe ammammoo achi morma dhedheereffate waraana jedha waraanni suni kaleessa yakkamaadha jedhanii labsanii labsiisanii miidiyaatti ba'anii xarraq jedhanii har'a eessaa dhufu haa jiraatu waraanni sun immoo jiraatu bira dhaabbatanii kunoo har'a ka'aa bira dhaabbadhaa bira dhaabbannaa jechuun immoo har'a jiraachuutu irra jira jechuudha waraanni keenya nuu jira maaliif jedhu waraanni suni qofaasaa du'uun irra jiru uummanni ka'ee wajjiniin du'uutu irra jira even waraanumti sun iyyuu koottaa nuun jedhe nutu asiitii deemuu qaba yoo dhiira taane waa gadi inni jechuun oliif gadi inni jechuun kun gatiin qabu yoo waamichi tokko dhufe deemnee hidhannee loluutu nurra jira jechuudha waamichi sun hin dhufu karaa gar tokko uummanni inni achi jiru sun ka'uu qaba isa nuti jennu dhiifne isa diinni jedhu dhaggeeffata akkam gooneetu namatti nu barbaanna mirgi kee gaafa sarbamu gaafa ilma kee ajjeesan gaafa bineensa nyaachisan gaafa ati wabii tokko malee akkasumatti jiraattu suni gaafa sana uummanni suni kana caalaa dammaquutu irra ture maal ilaalee tasgabbaa'e uummanni sun qabsoo sana keessatti hirmaachuun murteessaadha yoo uummanni murteesse yeroo fokkataa kana ofirraa gabaabsuu danda'a jechuudha mootummaa hin taane kana ofirraa jilbeeffachiisuu danda'a jechuudha kanaachi yoo taa'eeruma cal jedheeruma nama biraa eegate namni biraa dhufee isa baasuun jiru koloneel gammachuu ayyaanaatu maal jedhe sitti fakkaate ergaa guddaadha ture yoo ati jeneraal Taaddasaa Birruu kaleessa du'e ammas deebi'ee naa du'a jettee eegda ta'e hin jiru jedhe baaroo tumsaa dhufe ammas naa du'a lubbuu naa kenna maammoo mazammir dhufe ammas lubbuu naa kenna yoo jetta ta'e abadan hin ta'u jedhe argite hin ta'u har'a maammoo mazammir haaraatu dhalachuutu irra jira jechuudha argite namoonni ilmaan oromoo har'a dhalatan bakka jara sanaa bu'anii lolachuu qabu jechuudha hawaasni sun hawaasa keessa jaarsi jaartiin ka'ee lolachuu qabaa jechuudha ani dubbiin citee maali abaluu akkas godhanii abaluu dhaaba keessaa ba'ee abaluu maal godhe inni sun darbeera yeroo itti deebinuuti har'a akka ifa ba'eera waan nuti kaleessa jechaa turre ifa ba'eera kana beekutu irra jira namni keenya asirratti jecha koloneel gammachuu ayyaanaa jedhan keessaa wanti amma ta'e kan biraa kan isinii dabaluu barbaadu sabni jagna hin qabne hin beela'a hin baqataa hin arrabsama hin salphataa jedhe kanaaf ragaadhaaf boorana keessatti oromoon beela'eera oromoon walloo keessaa buqqa'ee salphateera lixa oromiyaa irraa buqqa'ee salphateera kanaaf jechi koloneel gammachuu ayyaanaa jedhe dhaamsa guddaa ture uummata oromootu dhagahee itti fayyadamuu dadhabe malee jechuudhumaaf yaaduma keessan cimsuudhaaf itti fufaa. Ayyee dhugaa jette namoonni ilma isaan dhaga'anii qaroo isaan dhaga'u namni keenya deebi'eetu ofirratti deebi'ee waan biraa diina wajjiniin waliigalee inni kaan maal godhe inni kaan maal godhe isaaniin irra ilaala. Maal jechuu barbaadeeni ummanni keenya ka'ee waraana kana ijaaruu qaba waraana waliin dhaabbachuu qaba waraana qofaa irratti quba qabuun gatii hin qabu hin ta'us ummanni kun inni xiqqaan inni guddaan durumaan qeerroo qarree jenne malee qeerroon gaafa du'u ummanni biran dhaabbatu taanaan qarreen gaafa duutu ummanni biran dhaabbatu taanaan qabsaan gaafa du'u ummanni dhaabbatu taanaan qabsaa'onni kun dhumaniitu keessaafu qabsaa'onni hin du'a qabsoon itti fufa hin ta'u akkasitti hin danda'amu yoo keessaa du'anii dhumanoo bakka hin bu'u yoo goonni dhumee dabeessi sodaataan qofaan hafeoo
yoo beekaan dhumee wallaalaan qofaan hafeeoo riversi ta'uu danda'a jechuudha dubbiin kun argite. Bara baraan garbummaa keessatti galuu dandeenya jechuudha. Lafni keenya amma namni humna qabu nurraa kileem gochaa jira. Isin irraan fudhadhaa jechaa jira jechuudha. Gaafa sana maal abbaa keetoo inni afaan akkasii kun gadi ba'een dubbatamu ture. Kaleessa warri amma maqaan jirreen nu arrabsaa ture kun har'a xinnoo gaafa humni itti cimu xinnoo adabbii godhataniiru. Xinnoo sanuu uf dhoksani. Uf ijaaranii nama keenya bakka alletti qalaa jiru. Ciibsaniitu qalanii nama keenya. Hin gubanii manni keenya. Namni keenya hin gubate. Akkamittiin namni keenya cal jedhee ta'a kan. Baay'ee galatoomaa Dooktarri. Egaa gaaffii xumuraati. Xumuraa jirra. Waraanni Itoophiyaa egaa waraana isa lolu yookaan immoo murna isaa wajjin wal lolaa jiru warra TDF ta'ee waraana bilisummaa Oromoos ta'ee hawaasas ta'ee yeroo waraana irratti booji'u akka hoolaa ciibsee qalaa jira. Akkasumatti lixa Oromiyaa keessatti duguuggaa sanyii akka gaggeeffamaa jiru argaa jirra. Oromoon tokko yoo nama Amaaraa tokko ajjeese 100 ajjeefna. Benishangul tokko Gumuziin tokko yoo nama keenya tokko ajjeese nama 100 ajjeefnaa jedhanii kan isaanii dubbataa jirantu jira. Kuni warra alaabaa lumuxxii fuuldura kaa'ee waraana mootummaa biyyattiitiin deeggaramee hooggantoota olaanoo biyyattiitiin warra deeggaramanii hidhatanii duguuggaa sanyii raawwachaa jiran. Isa kanaaf addunyaa yeroo baay'ee mirga dhala namaaf hin falminaa hin dubbannaa jedhu. Akkuma argaa turtan viidiyoon tokko nu bira jira. Kan nama lubbuun jiru otoo lubbuun keessa jiru kan isaanii qaama isaa kana mummuraa turan yookaan immoo gogaarraa baasaa turan hin jiraa jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee waraana TPLF warra qabanii waraanni dhaabbatee gara nama 3 kan aaduudhaan gurra'ee jiru suuraadhaan gadi bahee jira. Viidiyoon isaas jira jedhama. Warra waan akkasiitu gaggeeffamaa jira biyya sana keessatti. Biyyi kun dhuguma deebitee akka biyyaatti ijaaramtii akka biyyaatti biyya taateetti fuftii kan jedhuu fi uummata keenyaaf maal eegaa uummanni keenya isinuu haasaa jirtu waan baay'ee haasaa jirtu waan baay'ee uummanni keenya akka hubannoo argatu gochaa jirtu. Garuu bara wayyaanee keessatti taateen akkasiin raawwatamne ifatti dhoksaatti illee yoo godhan hin beeknu ifatti garuu gabbaasanii dhala namaa kan rabbi uume tokko gabbaasanii akka hoolaatti isaanii qalu hin argine. Nama lubbuun keessa jiru kan qaama isaa kana akkasittiin gogaarraa baasaa jiran hin argine. Inni kun maaliif ta'ee walumaa galatti hegereen uummata keenyaa hegereen biyya sanaa hegereen sabaaf sablammii jarri kun akkasitti yoo itti fufan maaltu dhufa jettanii yaaddu? Dhugumatti waan suukanneessaan biyya sana keessatti ta'eera. Ta'aas itti fufaa jira. Namoonni takkaa akka hojjetan wayyoo ani akkan hojjedhe jedhanii gaabbaniin dubbatanii inumaayyuu itti fufu malee. Maaliif badii isa kaleessaa sana dhokfataniiti itti fufuu barbaadu. Nama nagaa ta'uu jedhaniiti nama isaan arge hundumaa balleessuu barbaadu. Nama isaaniin saaxiluu danda'u tokko hinuma arginaan hin balleessu jechuudha. Gara fuulduraatti kanatu itti fufu. Jarri kun yoo humnaan ofirraa dhaabne malee akkasumatti ofii isaanii ka'anii hin badanii halkan tokkotti hin badanii humnaan ofirraa balleessuu kan ammoo hin dandeenya. Dhugumatti waraana bilisummaa Oromoo otoo isaaniin dubbatiin waan namni dubbatu irraa dhageenya. Akkaataa itti lolan hin dhageenya. Hammamtu akka lole, hammamtu akka madaa'e, hammamtu akka du'e. Diinarraa ammoo hammamtu akka ajjeefame hin beekne jechuudha. Sunuu otoo qawween qabaatiin, otoo galaan qabaatiin inni kaan beelaa, inni kaan rakkachaadhaan isaan lolan jechuudha uummata kanaaf. Argineera akka isaan itti lolan oduu isaanii hin dhageenya jechuudha. Inni amma akka durii fagootti waraanni achi jira jedhan hin jiru. Har'a amma ganda tokko hundi keenya keessa dhalanne keessa bakka baay'ee keessa sosso'aa jiru jechuudha. Argite
Isaan sana tokkoffaa isaanitti makamuun isaanitti dhaqanii waan isaan shaakalsiisan sana fudhatanii tooftaa waraanaa baratanii tooftaa waraanaa barachuu jechuun by the way beekumsa olaanaa qabaachuu jechuudha. Tokkummaan biyyaa nufu tokkummaa biyyaa kan fidu waraana sanadha. Humnatu fida. Tasgabbii an fidu humnatu fida. Dimokiraasii an fidu humnatu fida. Argite? Kabaja kan fidu humnatu fida. Waan hunda kan fidu humna sana harka jira jechuudha. Yoo humna sana qabaattee beekumsa guddaa qabdaa, qabeenya guddaa qabdaa, humna sana horattee tikfachuutu sirra jira jechuudha. Hawaasni tokko dirqamni isaa maalidha? Humna horachuu, humna ijaaruu, warra achi keessatti tajaajila gaarii kenne muuduu, warra badii balleesse immoo adabuu, egeree ijoollee dhufan immoo jalaa itti isa sooroma baasee isa immoo jalaa itti guddatutti guddisuu jechuudha. Warri umriin isaanii yeroo waraana itti waraanan ari'anii qabuu danda'ani, ajjeesuu danda'ani, diina ofirraa loluu warri danda'ani gaafa itti hidhatanii qaroomanii beekumsa waraanaatiin qaroomanii bahan har'adha. Argite? Hegereen keenya hantikfamu har'adha. Bilisummaan keenya garantii ta'een harka keenya galu har'adha. Yoo uummanni kun akkasittiin hidhatee loledha jechuudha. Waraana kana bira dhaabbachuu, waraana kana gargaaruun dirqamadha. Inni amma araara jedhanii odeessan suni biyyi lafaa takkaa lola kaasnaan araaramuun hin jiru. Araarri sun si balleessaadha. Araara sana diduutu irra jira jechuudha uummanni Oromoo. Hamma waan jedhe argatutti araara maalii alaalaman ijoollee isaa kutaa tokkooti baasanii afaan Amaaraatiin barsiisuufidha. Araara maalii? Riversi godhanii rakkina meeqaan bahee kana uffatte kanan uffanne kana asiin baate bitaan baate jedhanii aadaa isaa guyyaa tokko dhaabbatee irreecha irraa fudhachaa jiru, orkaa jiru. Bakka hundatti hin deemtani jedhanii magaalatti fagootti irraa dhowwanii namni xiqqaan akka inni bahu gochaa jiru. Akkamittiin kana fudhatee cal jedhee ta'a namni keenya jechuudha. Kana fudhatee cal jedhee taa'uun irra hin jiru, ijoollee isaa wajjiniin dhaabbatee loluutu irra jira jechuudha. Lolli kun immoo bifa qaba. Inni qawwee qabatee yoo lole, inni qawwee hin qabanne karaatti loluu qaba. Karaa nagaa loluu danda'a. Finciluu danda'a. Fincilli sun dhaabachuun qabu. Fincilli yoo ka'e walirraa cituun irra hin jiru. Waa hunda sirbanii gadi bahanii akka aadaa Oromootti agarsiisuun yakkadha. Ufiifuuf agarsiisuun sirra hin jiru. Lafa jala hojjechuu danda'u sirra jira. Lafa jala gurmaa'u sirra jira. Isaanuma keessatti maandhee horachuun dirqama keetti jechuudha. Waraana isaanii keessatti maandhee horachuun dirqamadha. Eenyummaa isaanii keessatti, paarlaamaa isaanii keessatti paarlaamaan biraa ijaarrachuun dandaheetti guddaa hin barbaachisu. Kana gochuun hin danda'ama jechuudha. Namoota hamma ta'e qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhala Oromoo inni kanaan dura walirratti gadde, inni kanaan dura wal lole suni waan ati wal loltee fi tokko hin jiru. Qofaatti waan walirraa barreessitan hin jiru. Walitti araaramtanii tokko taatanii deebitanii hojjechuu dandeessu. Dhaabni walirraa caballee deebi'ee walitti suphuu danda'a. Dhaaba jechuun namadha. Ilmaan Oromooti. Kaayyoodha. Kaayyoo sana inni kanaan dura nutti fakkaate asirraa noo baane malee kaayyoon kun achiin hin geenyu inni jenne suni karaan sun dhiphachaa dhufe already karaan isaa beekameera. Inni kaleessa jedhan suni already hafeera. Karaa nagaa dimokiraasiin jiraannaan maaliin jiraannaan ni jedhamu hin jiru. Dimokiraasiin jedhamu galii godhannee dimokiraasii argachuuf deemnaa jennee akka gooliitti akka galii tokkotti kaawwannee deemnu miti. Dimokiraasiin karaadha. Dimokiraasiin baruma baraan haaromsaa, fooyyessaa, ijaaraa waan deemtu malee akka galiitti akka gool isa jedhamu sana akka kaayyootti kaawwattee ittiin kaayyeffachuu hin dandeessu jechuudha. Dimokiraasiin kaayyeffamuu hin danda'u. Dimokiraasiin karaadha. Dimokiraasiin maladha. Mala kaayyoo godhatta. Malli kaayyoon ta'u argite. Guddina tokko kaayyoo godhachuu dandeessa. Waggaa hamma kana asirra geenya
waggaa amma kana asirra keenya amma kana ijaarra karaa amma kana ijaarra kana goona jechuu dandeessa. Ikonomii keenya guddisuu dandeenya nama amma kana baay'ifanna namoonni baratan akkasittiin warshaa akkasii ijaarrachuu dandeenya karaa amma kana ijaarrachuu dandeenya ijoollee keenya amma kana barsiifachuu dandeenya jettee galii kaawwachuu dandeessa jechuudha. Kaayyeffachuu dandeessa. Dimookiraasii kaawweffachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee galatoomadha Dooktarii. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kan daawwachaa turtan hanga ammaatti Walabummaa News Network qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Dooktor dhaamsa irraa maayyoo qabaattan dhaamsa keessan itti fufaadha. Yoo kanaan achitti asumarratti goolabnee jirra. Ayyee ani waanan qabuuf fixadheeraa garri caalumsaa woomaa waraana qabaatanii argamuun humna qabaatanii argamuun kabajaas bilisummaas waan namaa kennuuf waraana kana bakka jirutti deeggaruu akka hin daganneen jedha kanuman dhaamsi koo kanuma. Hayyee hedduu galatoomadha Dooktarii waamicha keenya kabajanii dhuftanii asitti yaada keessan uummata Oromootiif qooduu keessaniif galata guddaa qabdu maqaa dhaggeeffattoota Walabummaa News Networkitiin. Ayyee ulfaadhu galatoo Walabummaa ulfaadhu. Ayyee galatooma. Mariana.